kafalaniiru. Namoonni 29 immoo ijoolleedhaan dhimma keenya keessaa harkaa fudhatu adaraa hin kafalle jedhanii walii kakatanii sagalee erganii fi ragaadhaa jechuudha. Wallaahi yoon guyyaa 2-3 keessa siin galchini dhaqiina himadhu jedhanii ennaan ijoolleen galmeen keenya nuufa turu jetteetti. Ijoolleen meeqa? Namoonni himatanii otoo meseejii jiraan argin suuraanatti erganiif lakkoofsanatti ergan 33 leessanii jiru. Appilikeeshinii suuraa namaa fi footoo namaa deebisu waan hin qabuuf mobaayilii irraa harkisee deebiseetanii itti erge deebisee ijoolleetti. Wanni isinatti ergitan na qaqqabeera. Isin garuu balleessitaniittu. Appilikeeshinii maqaan isaa akkana jedhamu jira. Waan na ergitee balleessite deeffachuu nan danda'a. Dirqamaan himadhu siin hin jedhu. Maaliif ergite? Maaliif balleessite? Si doorsisee jedheen gaafadhe. Rabbii jedhinu isa tarii siinii kafalla jedhaniiru. Yoo jirri nuun kaffalle dhufne himanna. Ammaaf abbaa keenya irra nuu darbii jedhani. Anis nama nu badha mitiiqa. Yoo kijibaan himattee baatee irraa balleessisiise. Sin nu badha shamarran koo abshir. Abshir. Awwan nan barbaadu maali beektaa? Andu'ee mirgi kee kabajamuudha walumaa galatti. Sumunii tokko sirran barbaadu maallaqni naa kafalamu hin jiru. Si galee wanna tinaa gootu tokkittiin jiru rabbii kee qabanaa qabdu. Dhageessi shamarran. Mubaarakii maaltu kaffalamaa qixxeetu isaa kennama moo maaloo birrii tokkoon sirraa nyaadhe gadi bahee na himadhu. Rabbi na nyaachisiin birrii kee. Birrii ati shinti beetii namaa miicite. Arabaan rukutama. Ilmoon aramaasitti tacabaallaqaa. Wanna amma keenya allicaa martee jechuudha. Bifa gaararraa qabdu hundi. Looncoo haadha si arrabsaa gurraattii koo anaa gurraacha'u. Arrabsamaa kabaja kee dhabde. Kabaja namummaa kee dhabde. Xiqqaattee arabaan gudeedamaa. Arabaan rukutamaa. Dhiira jaraatiin gudeedamaa. Dubartii jaraatiin tumamaa. Si galee shamarran biyya arabaa baalageedha jedhama. Maallaqa argatte rabbi na nyaachiin ammas boris. Kafaltan du'aa'idha ishii shamarran koo duris maallaqa yeroo isinii deebisiisu takkanaa kafalaa isiniin hin jenneen. Nama 200-300 irratti akka argiteen beektu warri na arrabsitu immoo nama 203 irratti na arrabsitettanii hin iyyina. Nama 200 irratti maqaan isaa gadi ba'uuf jira. Nama 5,000 hin argina jedha. Nama 5,000 irratti maqaan isaa gadi ba'uuf jira gatiteef kanaaf ana gufachiisuuf abadan arrabni duubatti nan deebisu. An nama xiiqiiti. Yookiin hattu yookiin qulqullaa'a shamarran akka barbaade birriisi jechuudha. Haga gaafa shamarran birriisi oo abalu oo birrii kana geessi biyya naa geessittee himattee kennattee kabajaan birriisi dhaqee nagaan achi ga'uu eegalutti. Wallaahi 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 warri hawaalaa yoo an tokkittiin hawaalaa waan jedhamu hin balleessin an abbaan kun an dhalchine ana. Tokkittiin koo gargaarsa rabbiitiin hawaala wanni jedhamu hin jiru bara mootummaan warra hawaalaa hojjetu akkaawuntii jalaa barbaada beektu akkaawuntumati maallaqattiin namaa galchite sana fuudhee jarana dubbiin balaadhaa adaganyaadhaa obboleesso wal balleessuu kaamnan xiqqaadha. Kalaas ijoollee shamarranii irraa gadi hin buutanu taanaa warri hawaalaa maallaqa akkasiin erguu hin dandeenye goonee qansiraa isa hojjechuudhaaf biyyaa baate sana dhaqii hojjedhu shamarran keenya saamin. Of kabaji ximbaataan wanti garaa guddiftee deemtuuf hin jiru birrii shamarraniitiin. Hawaalaa waan jedhamu hiriiran sitti ba shamarran biyya arabaa ilaa akkasi. Harka koorra jirti. Akkati amantu ol. Hagati haati manaa kooti isa beetti jettutti na beetti ana. Eenyuun akka ta'e durii kaasee akka gaafa giiftiin hin jirre feesbuukii irratti falmaa fi ture na beetti ana. Anta kabaa shamarranii irratti nama wajjin diriin qabuun. Diriin qabuun. Si galee hojjettu gadi qabi.
keessa obboleessa nama dhibba jaaf digdamii lama himatame keessaa yookiin tokko si obboleessa jabaadhu sida walii maallaqa kafali wannan barbaadu kanumaan in saaxilu nama maallaqa kafali nama moo giggimje faaraan saaxilaan faara araada jechuun nama yeroo ijoolleen gidduu kana keessa maallaqa si gaafatti xaaxaa gootee galchite intalli dhufte birriin koonaa galeera galatoomi naan jette araadaa jedhan taati faara jechuun immoo ni beekta nama maallaqa namaa nyaatee ka'ee akka rabbi haqqii namaa irratti nama niisu jedhe utuu dhageessu dhageesse akka rabbi haqa namaa irratti niisu jedhe daqqa namaa irratti niisu jedhe utuu beektu tafaara gowwaa isa rabbi ofii kan laqee ka'ee jibbee jechuun si araadaa ta'e araadaa jechuun smart of hambisuu jechuudha of qaqqabii bajabaadhu faaraan ta'e ni gagama birrii ijoollee kenniitii duddubban dubbii ofirraa fiti liqeeffadhu kenniiti araadaa jedhan taate faara taate ijoollee gaditti baasee arrabsisee guyyaa lama caalaan haasa'u dalagaan qabuun gargaarsan dhaabee man argineema gargaarsi an ijoollee shamarran biyya arabaatti gadi ba'ee dubbadhu hin jiru ija maaliitiin dubbadhaan saamamtee dhumte hoo sheeka saame qeesii saame jinnii saame abbootii amantaa darasii himatamee jira polis abbootii amantaa keenya isin amantaa bakka hin buutanu garuu abbootii amantaati yeroo nan kabajaan dhufee sin gaafadhe sina baaraa minaamni na dhiisa abbaa kun qabriitti gadi qabrii footoo abbaa kootiin nan qabaan himatamnaan abbaan kun qabrii keessaan baasaa kabaja walii kenninu abbootii amantaa yeroo sin gaafadhu qobaa kiyyan dhufee sin gaafataara malee nama wajjin dhufee sin gaafataan jiru maqaa namaa ballee kaleessa mubaarik nama gaarii jettanii hadha namaa jaalanaan jechuun dandeessan deemsi koo immoo hagaa maqaa janaatiin sin jaalladha jedhanii maallaqa nyaachuuttan deemaa ammoo hattootni warra amma dhudhuufaartu warra harki jaraa footoo kaafadhaa lafa kaadhaa warra naa arrabsaa jiru gaafa maqaan jaraa maaliif beektu warra naa arrabsu kana footoo kaasaa warra naa arrabsu footoo kaasaan siniin jedhe gassiirra taa'e lafa kaadhaa shamarran keessattu gaafa maqaa isaa gadi fidee qabame dura bu'ee lolataa jira jechuudha argite kanaaf footoo kaasaa lafa kaa seenaadhaa lafa kaadhaa irrangaa dhumatte haga maqaa sin jaalladhaatiin kijibaatiin maqaa sin jaalladhaa xumuraran godhe hanqasiin isaa 111 tuqa 118 OBN irratti saaxilama akka barana yaadattuu barana wayikoo OBN irratti footoo wayii gadi hin baane eenyuun waan sana qindeesse beektuu nama 200 marattanaa saara eenyuun akka OBN footoo kee gadhiisuun gochiisa wal maataa wal hin beektu wal bira dheeddeeni shamarran biyya jirtanu yoo nyaatamtanii jiraattan maqaa jaalalaatiin miidiyaa OBN irratti footoo gadhiisiifna haga kanan sin duuka jedha jechuudha kanaaf xumurarra galu maqaa jaalalaatiin birii nyaatamuun xumurarra inni sin deebi'aa hin deebi'aa kalas maaliif beektu utuunan jalantu kennatu qaaru hattoonni gadi baatee ganaa laganaa achi dhaquun isaan oolu amma deebisuu qabna jettee natti kaate hattuun hattuudha sini galee akkasii kanaa jennaan maallaqa shamarranii deebisaati araadaa ta'a piliis namoonni keenya araadaa ta'a araadaa jechuun nama haqii namaa ofirraa kaffale malee mataa farra zatanii birrii faaxumaatiin samiiraa geessanii kiiloleetti nama gaabbazuu miti araadaa ta'anii araqee dhuganii yookiin biiraa dhuganii keessa dheereffatanii warra hattummaan himatamu rifeensi jaraa waa inni fakkaatu maasha Allah bareedina isaa fuulli jaraa waa inni fakkaatu maasha Allah harki jaraa waa inni fakkaatu qulqulluu siinii boleesso tsadaa jettee teessee araadaa taatee mana nyaataa keessa teessee istikkiniidhaan godhaa birrii miskiinaatiin dubartii kan biraa qallabdu araqee ittiin nuddu sana isiin immoo shintibeetii keessa harka keesseetu shintibeetii arabaa keessa harka keessee mataan si qabamee harkifama obboleesso meeqa kan nu feesbuukii irratti madaamiin fooqii irraa darbannaan biyya galchine maallaqa kafalle yaa rabbi kan firan qabne immoo kan firri gaxarii dubartii meeqa laata kan biyyarraa baatee
obbolaa koon jijjiira haadha koon jijjiira jettee mana madaam geessee mana madaamiitii haadhaaf abbaadhaa bilbiltee kaate achi buuteen sii dhabame meeqa laata kan dhiigni sii dhokote hadha biyya lafanidha sababii isiin paaworii hin qabnedha dubartii meeqa laata kan kaleessi keessaa baafamee isinii galee fira dhabuusiitiin kaleessi keessaa baafamee gatamte meeqa laata manni halakkaa'u dubartoota biyyarraa ba'anii biyya arabaa ga'anii ka'anii achi buuteen jaraa dhabame manni halakkaa'u. Yoo xiqqaate hoggaa tokko keessa dubartoota 20-30 turatti ergama footoon biyyarraa nu barbaadi jedhame. Yawwana kaan humna dhabuudhaan fira dhabuudhaan qalamtee kaleen keessaa ba'ee yawwana fooqiirraa darbatamtee sababii intala hiyyeessaa taateef fira gaarii hin qabaanneef nama abbaa kanaa jedhee iyyaafatu dhabamte dhiigni sii bade isinii galee am sorry baay'een gaddaan humna dhabe wallaahi humna dhabe malee utuu humna qabaadhe silaa dubartiin akkasitti biyya namaa keessatti hin salphattu dubbiin rabbii namaan galu tarii gaaf tokko seera qabeessaan rabbii kanaaf yaaduu qabna gadi baanee miidiyaa dhaabaa sheekolii sa'aatii kana keessa gargaarsa keessan hin barbaadan qeesonni gargaarsa keessan hin barbaadan kottaa anaa waliin ta'aa dhaggeeffadhaa isin saalfatee yoo kennu birriisi asii gargaarsaan ilkaan haguugaa asii maqaa mana amantaatiin ilkaan haguugaa maqaan qabanu birriin qabanu maatii gargaarani mana amantii ijaarani rakkataa gargaarani saba gargaarani harka duwwaallee galanii maqaan qabanu shamarran biyya arabaa akka diinaatti warri hadda maqaa jara birrii garaa nyaatanu isinii galee warri hadda maallaqa jaraa nyaatee bare akka bu'aa isaan jaraa fudhataman qabneef hojii guddaa irratti hojjetameen shamarran biyya arabaa jennaan biyyatti kabaja haga ija xaafii hin qabdu kana hunda ta'abdee mee dhugaa dubbadhaa warri biyya faranjii jirtanu warri biyya daddaa jirtanu mee dhugaa dubbadhaa kottaa kana hunda dadhabdee kana hunda ta'abdee kana hunda gargaarsa gootee maqaa shamarran biyya arabaa akka waan muudii irratti qabata karaa dhaabate akka waan baana gummaadha biyya baate gargaarsi an taasisu hin jiru kana booddee gargaarsi an haga sheekni na wajjin bahee dhaabatutti haga qeesiin na wajjin bahee dhaabatutti haga namni ilmoo durbaa qabu hundi dhugaadhaa wajjin dhaabatutti birrii tokko ijoollee biyya arabaarraa yoo fuudhee gargaarsa taasise annamaa miti wallaahi maqaan qabanu maallaqan qabanu kabajan qabanu nyaatamanii illee namni irraa dubbatuuf hin jiru nan arge waa hedduun baradheen qobaa koo rabbii qabaadhe rabbii rasuulli keenya alayhi salaatu salaam dubartiin amaanaadha jedhanii amaanaa sana qobaa koon bakkaan gargaarsa rabbiiti sinii galee dhumatteetti kanaaf ani namni na gaddisiise abbootii amantaa tiktookii irra jirtan dhagahaa callisuun keessan ijoolleen sinitti mannaan callisuun keessan sirrii miti wallaahi yoo waa biraa dadhabe yoo waa biraa gochuu dadhabe haga miidiyaa guddaa irratti viidiyoon jalaa dalagamee fi ta'a ilmoo keetiin ilaala hin dhiisu wanni miidiyaa irratti badde yoo malqiyaamaan deebitu bade wallaahi hin deebi'u
مالي في أول نينا بوسه تقوسي ونميرا كيسا نقلشي dubartoota hedduutu badee hafe beektu. Ganna keessaa dubartiin baddee hafte hin jirtu ilmaan hiyyeessaa fa'a. Haati iyyuu bakka isiin dhatte hin beektu. Biyya alaa dhaquutii malee bakka isiin dhatte kan hin beekne isin hin mudanne ijoollee. Koomeentii irratti barreessaame. Isin hin mudanne kan haati hiyyeessaa biyya keessaa Dubaayii nan deema jettee baate. Ilmoon ilmoodhaan ilmoon hiyyeessatti immoo caala jaalalli. Anamma ilmoo koo makiinaa meeqaan maallaqa meeqaan hin jijjiiruwan. Akkuma sana jechuudha. Haati hiyyeessaas biyya keessa teessee hadha imimmaan sii lolaaftee imimmaan sii gatii dhabee si galee imimmaan sii gatii dhabee ilmoo sii gaafataa ooltee bultu akkuma keessan deessii dhabde. Wallaahi inni ibsu. Kanaaf furtu quba qabaadhaa. Kijibaan maqaa waliin balleessinaa ragaa keessan qabadhaa kun. Maallaqni keessan hin kafalama dhibbaa dhibbatti kafalama ishii dhageessanii hin kafalama akkasi kanaafuu gadi baasanii qofa gargaara godhaa. Suutanatti siiqee maqaa isaas natti hime nabaruu barbaannaa maqaan koo ibliisii maqaan koo kan biraa abbaa gammachiisi fata jechuu feenaan bakka deemtu dhiisi lakkin dhiisu jedhee nanuu mana rabbii jechaaf gochisaallee yoo na raase qalbii ibliisis naan jedhee atuu dargaggeessa takka fataa jettee hubachuu dandeessa fata jechuu feenaan saahiba koo ta'ii salaata kee dhiisi wajji deemnaa ka'ii zinaas dabalatee kan shiishaa fi kamrii natu harkaa qaba kan hundaatu amrii yeroo gabaabdutti haala si mijeessa baasii tokko malee anatu si geessa abshiir saahiba koo jechuun na jabeessa.